Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Har'i adoolessi 27 bara 2016 qophiin har'aaf qabnu tibbanaa fi mala jireenyaati. Oduunis qophaa'ee sarararra jira. Kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduu har'aattiin isin dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya akkam ooltanii har'a oduu kan isinitti mondasuu dolaati. Godinni Booranaa aanaa mi'oo har'a mootummaa Itoophiyaa irratti diddaa keessummeessaa oolte. Hanga oduun kun qophaa'etti hiriira bahame irratti lubbuun nama tokko bahee 3 madaa'aniiru. Mootummaa kana hin feenu saammichaa fi hacuuccaan nu gaha adda bilisummaa Oromoo feena jechaa uummanni aariitiin guutame magaalaa mi'ootti bahee sagalee dhageessisaa turanii ganamarraa kaasanii. Dubree Kiishii Waaqoo Gurraachoo Bukkee fi namni Qamar jedhamu yeroo qawwee mootummaa Itoophiyaatiin madaahan namni yeroof maqaansaa addan baane tokkommoo wareegameeraa jedhe oduun achirraatiin nu ga'e. Deddeebisnee naannoo sanatti kan yaalle toorri bilbila achi nuuf seenuu dide milkoofne. Magaalaan Amboo har'a waaree boodarraa kaastee waraana mootummaa Itoophiyaatiin eegamaa oolte. Fincilli uummataa roobii har'aa ka'uu mala sababa jedhuutiin waraanni federaalaa bahee ture deebi'ee galeera. Karaa guddaa magaalittii keessaa hulaa fi cabsaan magaalittii waraana milaachii qawwee qabateetiin guutamanii eegamaa turan. Haga oduun kun qophaa'etti hiriirri jedhamee fi namni hidhame yookaan immoo miidhame jiraachuun hin dhagahamne. Oduu wal qabateen tooruma sanarra aanaa dandiitti diddaan uummataa guddaatu godhamaa oole har'a. Gandoota baadiyyaa kan akka Daannisaa fi kan biroo keessattillee uummanni mootummaa Itoophiyaa balaaleffata adda bilisummaa Oromoo leellisaa turanii jedhe oduun achirraatii bahaa jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti bulchitoonni fi dabballoonni mootummaa lafa qonnaan bultoota gurgurataa jiru. Uummanni immoo gamtaadhaan dura dhaabbateera. Qaamni mootummaa gama olii immoo uummanni lafa keessan walii qoodaa jedhee walitti buusuudhaaf kayyaalee irratti dammaqame. Gandoota qonnaan bulaa kan akka Ilaalaa, Qobboo, Golchaa fi Dhagaa Edduu keessatti qondaaltonni lafa namoota humnaan fuudhanii abbootii qabeenyaatti gurgurataa fi ofii isaanis mana irratti ijaarrachuutti bobba'anii jiru yeroo ammaa kana akka oduu nu ga'etti. Ganda Ilaalaa keessaa bakki 3 uummata irraa buqqisiifamanii abbootii qabeenyaa 3f kennameera. Mootummaan qaama olii immoo dhimma kanatti falatti kennuu mannaa uummanni lafa sana ofii isaa walii qooduu danda'a jedhee itti dhiise. Uummanni ganda arfan kana gamtaadhaan shira mootummaan xaxetti dammaquudhaan lafa isaanii ittifachaa jiru jedhe maddi keenya Fantaallee. Guutuu Oromiyaa keessatti caasaan mootummaa dadhabee jira jedhame. Qaamni bulchiinsaa fi poolisii yeroo ammaa kana bakka marattuu gadi bahee uummata walga'iidhaaf waamu tokkollee argamaa hin jiru. Oduun godinaalee kallattii arfaniitiin dhugaa jiran akka jedhanitti uummannii fi qaamni mootummaa jedhamu akkaan tuutaaf adurreetti wallaalaa jiru. Dabballoonni sodaarraa kan ka'e akkas godhaa jedhanii uummata waamuu naafuuti sodaarraa kan ka'e gadi ba'uuniyyuu rakkoo ta'ee jira jedhame. Kaleessa godina Arsii bakkoota garagaraatti diddaan uummataa mootummaa irratti gaggeeffamaa oole. Roobee Garjeedaa keessaa immoo namoonni 13 yoo xinnaatan hidhamaniiru kaleessuma. Roobee Dida'aa, Roobee Garjeedaa fi Hasaasaatti uummanni mootummaan kun nun bulchuu jechaa oolanii jedhame. Magaalaa Hasaasaatti gabaan kibxata kaleessaa otoo hin taa'iin oolte uummanni baadiyyaa qabeenyasaa gabaatti baasuu wanta dideef kan bitus hin argamne. Magaalota 3 kana keessatti waraanni Itoophiyaa yeroo ammaa kana guutee jira. Roobee Garjeedaa keessaatii obbo Aliyyii Koroos, obbo Amaan Ibraahim, obbo Xayyib Ibraahim, obbo Gammachuu Waaqoo fi Haajii Qaadii Jaarsoo namoonni jedhaman warra hidhaman sana keessa jiru. Godina Arsii dhiyaa keessaa magaalota hedduutti uummanni adda bilisummaa Oromoo feena diinni nurraa haa ba'u jecha alaabaa adda bilisummaa Oromoo karaa irratti qabatanii yeroo deeman mul'ataniiru. Kana irratti gamasitti bilbiluudhaaf kan yaallillee nuuf milkoofne guyyaa biraa akkuma arganneen kan dhiyeessuun ta'a. Oduu fakkaatuun godina Arsii lixaa keessatti diddaan uummataa wayita godhamu waraanni Itoophiyaa kan irra darbee namoota hidhaa ajjeesaa fi reebaa jiru riqichi malkaa waaqennaa kaleessa galgala qeerrootiin diigame. Halkan dahatanii riqicha hedduusaa erga diiganii booda basaastonni waan kana dhagahani waraana agaazii itti waamanii namoota naannoo sanaa har'a guyyaa guutuu hiraarsaa oolanii jedhe oduun nu gahe.
Godina Arsii magaalaa Roobeetti namoonni 7 du'anii 45 mana yaalaa jiru. Dhiyeenya kana magaalaa Roobeetti namoonni du'a gahii deeman 6 battalumatti yeroo lubbuun bahu tokko kan du'e erga mana yaalaa achi gaheeti akka madda keenyaatti 45 immoo dhibamanii yaalamaa jiru. Sababiinsaa ifatti kan beekame hangammaatti dhaga'amuu baatus daabboo mana du'a gahii deemanii erga nyaataniiti wanti kun kan isaan qunnamee jedhameera. Sababa isaa adda baasachuudhaaf Saamuuddiin fuudhamee gara Finfinnee paastariitti ergameera qorannoodhaaf akka madda keenyaatti. Dhumarratti korri ABO Awurooppaa adoolessa 29 fi 30 Londonitti godhamuudhaaf jira. Korri waggaa kutaalee Iskaandinaaviyaa giddugala Awurooppaa fi UK kamisaaf jimaata fuuldura keenya biyya Ingilizii magaalaa Londonitti gaggeeffamuudhaaf. Gaafa kamisaa miseensonni kutaalee qofti haala qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ABO fincila xumura gabrummaa fi mootummaa Itoophiyaa irratti mari'atuudhaaf jiru. Ciminaa fi laafina jiru irrattis mari'atanii murtoo dabarsuu jedhameetu eegama. Buleen jimaata isaa hawaasa bal'aa wajjin wanneen ciccimoo Oromoo fi dhimma Oromoo irratti mariin akka godhamu sagantaa koreen ayyaanicha qopheessitu baaserraa beekameera. Weellistoonni bebbeekamoo kan akka Hirphaa Gaanfuree, Daangaa Haile Yesuusii fi Tottobaa Margoofaa irratti argamanii jimaata galgala nama bohaarsaa buluu jedhameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii tibbanaa. Dhaggeeffattoota keenya haala yeroo irratti marii qabnaa. Keessummaan keenya dargaggoo Caalaa Haayiluuti Suwiidin irraati. Anaa dhufu Caalaa baga keessummaa keenya taatee dhufte. Isinis guddoo galatoo magaalaa feeruu keessanii fi ulfaadhaa fayyaa ta'a. Tole Caalaa. Har'a kan laallu waa'ee haala yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessaati. Ji'oota 8 darban kana keessa Oromiyaa keessa fincilli akka haaraatti deemaa ture. Ammas immoo saddachoonsaa deebi'ee ka'ee deemaa jira. Gondar keessattis maqaa mirga saba Walqaayi Xaganeetii wal qabatee torbee darbe keessatti mootummaa fi uummanni dhukaasa walitti bananii waraanni mootummaa mana 10 ta'an du'aniiru. Qabeenyis barbadaa'eera. Saboota gara kibbaa keessas jira. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Eertiraa himata. Mormitoota sinimata. Kana bira darbee immoo nagaan eega jedhee immoo Sumaalee fi Sudaan kibbaatti waraanaan erga jechaa jira. Ergeerallee kanaan dura Sumaalee keessatti. Mee kana hoggaa laaltu wanti lafarratti godhamaa jiru wanti mul'atuu fi kan Itoophiyaan himatuu fi yookaan keessaan fakkaatu akkamidha? Hayyee guddoo galatoomi. Dasuu egaa wayyaaneen takkumaa waa wal fakkaatu hojjettee hin beektu. Seenaa jalqaba yeroo bosonatti ba'an irratti qabanii dantaa ofii ba'aniif salphisachuudhaan alaa waan dhugaa fakkaatuu fi waan namatti mul'atu otoo hin taane yeroo hundayyuu akkamitti kijibanii fakkeessanii fakkaatanii umrii isaanii dheereffachuu qofatti xiyyeeffannaan wayyaaneen qabu seenuma ishiitti irratti jechuudha. Humna waraana harkaa qabdutti fayyadamuudhaan fakkeessimmoo godina gaanfa Afrikaa sanirratti akka waan nagaa eegsisuu fakkaattuudhaan achiyyuu seentee nagaa isaanis booressuudhaan hojii daldalaa jechuudha. Daldala siyaasatii fi daldala madda galii argachuuf jettee kana hunda gootii. Suudanitti nagaan bu'een jiru nagaa sanayyuu kan booressaa jiru yeroo yerootti akkuma dhagahaa turre isaaniyyuu Suudaniyyuu himachaa turanii. Wal dhabsiisuu fi isaanumayyuu qoqqooduu keessatti jechuudha. Kana malee waraana hiyyeessa kana kan hojii hin arganne kana walitti qabdee dirqamaan achitti geessiti. Inni achitti awwaalama achitti du'aa maatiin isaa eessa buuteyyuu hin beeku. Somaales akkasuma erga sanii jalqabee hammamtu akka du'e hammamtu akka ajjeefame eessa akkamitti madoo meeqa akka ta'e takka biyya saniif ibsitee uummata saniif ibsitee hin beektu. Kunumaa agarsiisaa biyya san keessatti dantaan sabaa qaamni kabachiisuuf qaamni saba sanii biyya sanii dhaabbate hin jiru. Kabajaas hin qabu uummanni suni wayyaanee biratti maaliifi sabni kabajaa kan argatu yoo ofiisaati filatee yoo ofiisaati naa ta'a mootummaa kanatu naa ta'a sirna kanatu naa ta'a siyaasa kanatu naa ta'a paartii kanatu naa ta'a hidhee ofii kaawwate ofii filatee kabaja argata dhageettiis argata kun hundumtuu hin jiru. Egaa fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaadha gara fincila xumura gabrummaatti erga jijjiirame kunuuti ittuma fufeera jechuudha. Egaa wareegamni kaffalamaa ture wareegama laayyoo miti
kanumtiyyuu warri intarnaashinaali harkatti arganneedhanii gabaasanuu akka dhiyoo kanaatti 400 ol jedhaniiti garuu kan du'e 800 ol caalaa inniyyuu kan beekamu jechuudha. Kan immoo as buuteensaa dhabame butamee ajjeefameef du'eensaan beekamne kan hidhamee koomaa kurnoota hedduudha jechuudha. Iddoo adda addaatti fincilli akka Oromiyaa sanitti qindaa'u isaa baatu malee kibba keessattis gara lixaa, kibba lixaa, kaaba lixaa iddoo adda addaatti geggeeffamaati ture. Kana malee biyyuma keessatti immoo saboota walirratti duulchisuu, wal waraansisuudhaan waan hedduutu biyya san keessatti deema jira. Kana biraan beelli uummata sana akka malee miidhaa jira. Wayyaaneen egaa waan qabattu dhabdee asiifachi jechuu kana keessatti gaa wareegama uummataatu baay'ata. Kan Oromoo gara ji'a 8 fixeera jenne kan uummanni Walqaayit kaasee dubbiinsaa immoo dhaqee koree dhimma sana harkaa qaban sana qabna jedhanii Gondor dhaqaniin guyyaa 2 keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa irraatii yoo xinnaate namni 15 du'eera. Uummannis gaa inni gara jaroota sanaa gurutu mul'ataa ture. Nama baay'ee qawwee hidhatee bahe uummata keessaa jechuudha. Qabeenya mootummaa fi kan gara mootummaa warra jiran irratti illee balaan guddaan ga'eera. Yeroo gabaabduu keessatti mootummaa irratti tarkaanfii akkasii uummanni qabsiisuunsaa maaliifidha? Kuni waa namatti agarsiisu tokkoffaa gaafin uummata warra Walqaayitis Dagadee kuni erga ka'ee tureera. Gaafi kana karaa seeratiin gaafachaa turanii karaa adda addaatiin keessumaa seerichi yoo nu hojjete yoo nu tumsedhaniiti kan isaan gaafachaa turanii. Wayyaaneen erga angootti dhufte Tigraay hamma ishiin dur bal'atturraa yoo xiqqaate walakkaadhaan guddiste. Yeroo yerootti hamma dhattee Beenishaangul keessa seentee asiin immoo Amaararraa Oromiyaarraa kan akka Raayyaa kana kan hunda fudhattee Wallorraa kana kan fudhattee achirraan immoo waansi ajaa'ibu Affaarirraas fudhatteetti gaafummaan Affaariin dubbanneef malee kanneen irraa Great Tigraay jedhan sana jechuudha. Tigraay guddoo uumuuf abjuu isaanii durii sana gochuu fi yerootti kan isaan godhan kana jechuudha. Tokkoffaa waraana deemanii achi qubachiisanii uummata achi fidaniiti daangaa isaanirra qubachiisanii yeroo muraasan booddee immoo gaafii akkasii kaasan jechuudha. Gaafiin seeraa ka'ee uummanni sun akka filannoo godhatee rifereendamii akka gaggeeffatu hin godhamne garuu ofuma isaaniiti lakkii ati abalu. Kuni gaafii eenyummaa keetiiti. Gaafii dhalootan si keessa jiru fakkeenya Oromoo tokko gaa nullee godhamaa turreerra. Haa ta'uuti ati Oromoo miti Amaara yeroo siin jedhani lakki booni achi miti ani Oromoodhaadha. Amma gaa uummanni suni lakki nuti Tigraay miti jedhanii fidanii gaafii karaa seeraatiin yeroo adda addaatti gaafatamanii gaafachaa turanii koreen isaanii yeroo adda addaatti hidhamaa ture. Wanni kun deemee uummatichi waraana adda addaa keessa galeera. Haa ta'uuti garuu wanni amma dhiyootti Gondor keessatti ta'e kuni uummanni qonnaan bulaan jiraata magaalaas haa ta'u humna hojjetaas haa ta'u. Uummanni sun garuu uummata siviilii waraana san hunda eessa fidanii qabu. Qawwee san hunda eessa fidanii jetteetii gaafattaa. Maaliif qawwee sanii bahanii? Maaliif immoo tarkaanfii akkasii fudhatanii? Eessa maamilee akkasii kan eessa argatanii? Wayyaanenoo maaliif humni waraana 15 yeroo isaan irraa ajjeefamutti maaliif tarkaanfii Oromiyaa uummata nagaan harka ol qabee gaafii nagaa gaafachaa jiru? Barattoota qabatee mana barumsaa keessa daandirra ba'anii karaa nagaatiin gaafii gaafatan saniyyuu ajjeesaa turanii. Warra kanaafi maaliif garaa laafanii kanneen kaasuu dandeenya. Haa ta'uuti garuu wayyaaneen haala amma keessa jirtu keessatti baay'ee kan gara itti baatu dhabde fakkaata. Tokkoffaa uummanni Amaaraa jalqabumarraa ijaarsa qabu. Uummanni kun instituushinii qabu, jaarmiyaa qabu. Jaarmiyaan kun karaa adda addaa ilaaluu dandeessa. Jaarmiyaa siyaasa ilaaluu dandeessa. Jaarmiyaa karaa amantii ilaaluu dandeessa. Jaarmiyaa akka hawaasummaatti isaan qabanirraa uummanni kun hidhannoo harkaa qabaachuu isaa si agarsiisa. Waggaa 2 dura natti fakkaata miliyoona 1 ol hidhannoo warrumti sila Amaara bulchina jedhan sun. Oppidoo warra Amaara jedhuun namni kaan anillee akkas jechuun naaf hin ta'u natti ulfaata akkas jechuun maaliif uummanni kun akka Itoophiyaatti haa amanan malee jalqabarraa yeroo dhaabbatanii uummata Amaaruma yookiin immoo Amaarummaa sekiiriti godhamanii Itoophiyaa keessatti Amaara mul'atu san ta'aniiti kan dhufanii. Haa ta'uti booddee garuu wayyaanee wajjin yeroo waliigaltee godhatanii akka jedhedin yookiin immoo amma ba'aadin jedhanii ta'e kan jechuudha. Akkas ta'aniiru. Haa ta'uti gartee uummata isaanii ijaara turaniiru, waraana hidhataniiru. Kanaafuu humna qaban wayyaanitti agarsiisaniiru. Tokkoffaa fira isaaniittis qaama hidhatee jiruttis haa ta'u qaama hidhannittis
humna qaban maal akka fakkaatan. Egaa biyya san keessatti namni siviilii ta'e loltuudhaan ala loltuun iyyuu Oromoo ajjeesuuf ta'e malee rasaasa dhukaasuun biyya san keessatti keessumaa siviilii irraa hin ayyamamuuf yakka. Isaan garuu magaalaa guddoo keessatti ba'anii argiteetta. Viidiyoo sanaa yeroo dhukaasa yeroo xaaxessanii qawwee qofa qabnaa miti rasaasa iyyuu akka bishaanii qabnaadha. Qophaa gartee rasaasa iyyuu hamma kana qabnaa. Si dandeenya yoo dhufte siin sodaannudha. Oromoon harka duwwaa ba'eeti kan inni gaafachaa ture. Uummata nagaadhaan afaan naga'aati harka qullaa ba'e waraana agaazii humna addaa irratti bobbaasanii uummata fichisiisaa turan jiru har'as. Jara kanuu garuu uummata qawwee qabatee irratti dhaadachaa ture. Gartee uummata hidhatee hidhannoo guutuudhaan bahe egaa shororkeessadhan jenneeni. Oromoodhaan bar seexana faa jedhanii daabiloos faa jedhaniiti irratti labsaa turanii bar. Uummata nagaa ba'ee jechuudha waan garaa kutannoodha fuuldura dhaabbatee falmeen qofa jechuudha qawwee malee. Waan akkasii yeroo argitu biyya san keessatti koloniin Oromoo irra jiru hammam akka jabaa ta'ee fi biyya san keessatti Oromoon yeroo hundayyuu akka diinatti ilaalamuu isaa si agarsiisa. Otoo dhuguma Oromoos Amaaras akkuma tokkotti ilaalama ta'e duuba isaanii abaa'oo jira yeroo jedhametti kanaaf maarshaal loo irra godhee ajjeese jechuudha. Warra kana soo ta'e duuba isaanii gimboo sabaattiin jira yoo jedhe ilaa tarkaanfii wal fakkaatatu fudhatama ture. Waanuma halleefu warri Abashaadhaa hamma fedhe soo ta'e garaa walitti jabaachuu dhabuu isaanii akkasumas immoo gaafilee gooroo wal addaa waan hin qabneefi akkasumas immoo karaa biraas ilaaluu dandeenya. Tarii humnichi jabaa waan ta'eef tarkaanfii jabaa fudhachuu hin barbaanne laata jechuu dandeenya. Mee as keessatti gahee dhaabbilee siyaasaa Oromiyaa bulchanii fi Amaara bulchanii hoo maal fakkaata? Kan waggoota 25 kan Oromiyaa bulchaa ture dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromooti, kan Amaara bulchaa ture immoo Bi'aadanidha. Amma akkuma jette akka hidhataa turanidha warri naannoo Amaaraa, uummanni isaa akka qawween irraa ni qabnedha. Oromoo keessa immoo qawwee dhiisii dheeboon iyyuu hin jiru, ulee furdaallee qabatanii gabaan bahani. Kanaaf fincilli Oromiyaa keessatti waggaa godhamuu fi Gondor kanatti waggaa godhame eessa jirani? Waggaa wal cinaa qabdee ilaaltu Bi'aadaniin garam goree, Oppiidoon garam goraa ture. Waraanni Oromiyaa keessatti kan Oromoo fixaa tures gariinsa Oromoo ta'ee mootummaa keessa jiru, kan dhaqee du'e ammas Gondorittis Oromoonni keessa jiru. Oppiidoon ibsa baaseera. Hin morminaan balaaleffanna jedhee Amaaratti ta'e irratti ibsa baase. Hin mormina jedhanii. Qondaalonni paartii kanaa gadi bahanii dubbachuu irratti obbo Muktaar waan jedhaa turee fi amma immoo naannoo Amaaraarraa waan akkasii mul'ateera. Garam ture Oppiidoonii garam jira Bi'aadan waggaa wal cinaa qabdu finciloota godhaman kana keessatti? Mee dubbii amma Gondor keessatti ta'e kana nama tokkichaa fi humni hagana ta'u kun yoo ba'e sila Oromoo humni 40 olidhamee namoonni dhibboota hedduudhaan lakkaa'aman ajjeefamee Oromoo guutuutti laaddatta'ee ba'e ajaa'ibsiifama. Garaagarummaan jiru qaama wayyaanee yookiin Tigireen dhodhooblee ijaartee miti. Walii galtee qaban irraa walitti dhufaniiru. Jalqabumarraayyuu jechuudha humni lachuu yeroo yaabba fi maarreen kun kufeen booddee warri kun di'eeden jedhanii kan dhaabbatan jalqaba jechuudha. Yeroo sanirraa ergasanii humni isaanii wal fakkaataa ture. Of course humna Tigraay san ga'a jechuullee yoo baanne Tigireen akka biyoo kana ijaartetti miti kan ijaarra. Garaagarummaa kanarraa ka jalqabuma beezi isaanii Oppiidoon bar waggaa 14 Oromoo sobaa turte. Harbuu masqalee jechaa turteeti walaloodha fi sirbaan uummata gurra duuchaa baatee darratti ijaarramne jechaa baateeti. Koottamee bakka itti dhalatan si agarsiifnedhanii adeeti geessan jechuudha. Koottaa asitti ture kan si dhodhoofnedhan itti agarsiisan. Egaa yeroo hundayyuu Oppiidoon wayyaanee gammachiisuuf qofa. Ergama wayyaanee hojiirra oolchuuf qofa warra ijaarraman jechuudha. Yeroo tokko walga'ii wayirratti ni yaadattoo ta'e wanni akkas jedhanii ture Mallasaanii Oppidio is not a demanding organization. Oppidoon dhaabbata mirgaaf falmu miti. Dhaabbata mirgaaf dhaabbatu miti. Dhaabbata mirgaaf falmu miti jechuudha. Dhaabbata yookiin bilisummaas haa ta'u mirgaaf dhaabbate miti. Dhaabbata artifishaaliidha jechuudha. Dhaabbata akka barbaannetti nuti isin ajajnu yeroo isaan gaafii gaggaafataa turan jechuudha. Kanarraa kaatee gaafa laaltu Oppidoon erga gaafa Oromiyaa galteetti yeroo tokko qofa wanni gaariin kan hojjetame nama tokko wanni gaarii yoo jennee jechuudha. Yeroo Yoonataan Dhibbisaa bara 2001 yeroo sanatti humni keessumaa gara kaabaa kun yeroo tarkaanfii hamaa Oromoo irratti fudhatetti tarkaanfii keessa deebiin qabne yeroo fudhatame san jechuudha. Haa ta'uuti garuu waggoota 2-3 darban kana keessa yeroo Amaarri hidhachiisaa turetti jechuudha. Keessumaa naannawa daangaa Tigraay san irratti hidhachaa akka ture odeeffannoon karaa adda addaa ba'aa ture.
yoo xiqqaate humna miliyoona tokko ol hidhateedha kan jedhamu laalgaa. Oromoon garuu uleellee irraa guura turan shimala isaa jechuudha. Shimala qabatee deemu irraa guuramaati kan qabu hidhamaati waan inni qabu onsan jechuudha. Kanarraa ka'ee OPDO fi warra ba'aaliin wal bira qabnee ilaaluu hin dandeenye harma kamiyyuu wal darban. Isaan garuu yoo argiteetta ta'ee otoo isaan rasaasa ol qabanii dhukaasanuu Gondor keessatti humni waraana warra Amaaraa poolisiis haa ta'u dhaabbatee ilaalaa ture. Uleellee irratti fudhanne waraana dhukaasu na hafuuti. Dartee dhukaasu na hafuuti uleellee ol qabatee dhaaba dhiisallee hin jenneen waanuma argaa turre jechuudha. Egaa kun maal sitti agarsiisaa? Keessumaa warri OPDO kuni humna Oromoodhaa dhaamsheessuu irratti akka hojjechaa turanii fi ofii isaaniitiif sammuun isaanii sammuu gabroome waan ta'eef haala akkasiitiin gochaa turanii kanaaf garaagarummaa mul'ataadha jechuudha. Garaagarummaa argamuudha. Tarkaanfiin isaan fudhatan tarkaanfii aantummaa saba isaanii jechuudha. Saba isaaniitiif aantummaa loogii qabanirraa tarkaanfii hamaa saba isaanii irratti hin fudhanne. Humni OPDO keessa jiru immoo gaa tokkoffaa kaan xiqqaadha kaan immoo karaa adda addaatiin Oromiyaa kana keessa sabaaf sablammoota hedduu jira. Haala akkasiitiin kanneen uumamte waan ta'eef Oromoo mirga isaatiif falmatu hunda fuuldura dhaabbatanii cabsan jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaa haala yeroo irratti kan xiyyeeffate qophiin tibbana kanarraa kanumaan xumurreerra. Torbee amma walitti deebinutti haala gaarii keessa nuuf turaa kanan jedhu Andas Odulaati. Waan nu caqastaniif horaa bulaa. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya waarii marii sanbata darbee keessatti waa'ee biyya alaa fi biyya keessaa fi qabsoo Oromoon kan wal qabatee marii obbo Aliyyuu waliin goone kutaa lammaffaa dabarsuun keenya kan yaadatamu. Achirrattis dhimmoota maal jechuu akka ta'e biyya alaa biyya keessa kan jedhu kun Oromoon maal godhee maal takka wayyaa'u yaadota adda addaa obbo Aliyyuu muuxannoorraa nu kaaseera. Keessumaayyuu namni bakka jirutti wanti inni godhu qabsoo kana kan jabeessu kan fuuldura tarkaanfachiisu waan ta'eef ilaalcha akkasii otoo hin taane waan hojjechuu malu irratti waan Oromoo guddisuu irratti akka xiyyeeffatu akka Oromoon waan tokko duwwaa qabu keessaayyuu bilisummaa irratti yoo isa hin arganne waan hundumtuu akka gatiin isaa hin deebine nu kaasee ture. Mee waa'uma kana har'as itti fufnaa obbo Aliyyuu baga nagaadhaan deebitee nu dhufte. Baga nagaan ture. Mee amma akkuma kana dura kaafne waan biyya keessaa biyya alaa kana yeroo baay'ee amma waan wal ifan taane jira. Biyyaaf mootummaa wanti jedhu kun Oromoon biyya qaba moo mootummaa qaba moo maal inni mee waan kana nu ibsuu dandeessaa? Warri biyya qabaatanii mootummaa qabanillee hin jiru. Warri biyya qabaatanii mootummaa qaban jechuun warra biyya ofii irratti abbaa ta'aniirantu mootummaallee biyya jechuun hoomlaand akka amma dhajaan jechuun bakka namni amma biyya yeroo siin jaani biyya kan kee yeroo siin jaani bakka namni eessaa dhufte siin hin jenne bakka namni biyya kiyya katiyyattu bakka namnillee eessaa dhufte siin hin jenne. Bakka atillee qalbiin kan ta'e gab jetteeti nagayaan eenyullee nan tuqu qeetiyya jetteeti nagayaan itti jiraattu jechuudha. Biyya jechuun mootummaa jechuun sirnya sisteema jechuudha. Mootummaa jechuun warra ummata tajaajila adda addaa ta'e biyya eeguu haa ta'e biyya waan jedhu kana maappiisaa kana warra biyya san eegee ummata kana nagayaan hojjetee akka inni jiraachuu danda'u. Waan ummataan filameeti silaa kama mootummaa wanti jedhamu ummataan filamee ummata keessaa ba'ee hujii ummataa dalaguu jechuudha. Mootummaa jechuun nama bakka buufattu jechuudha. Oromoon akkuma kun abbaa gadaafa kana ta'ee waan adda addaa ta'e amma mootummaa jechuudha. Sisteemii dura Oromoo itti wanna jedhama. Garuu amma mootummaa hinnaa maraa akkasitti miti mootummaan kan ijaaramu. Mootummaan addunyaa kanarra hedduun humnaan ijaarameera. Humnaa biyya wanti jedhamu kunniin biyya jedhanii kan isaan kaaniran kunillee biyya dhugaatii miti. Amma Afrikaa fa keessa yoo ilaalte ummata biyya lama sadii adda qoodaan warra akka kardii fa yoo ilaalte biyya hedduu keessatti kun Hindii keessatti illee warra Kaashmirii fi warra kanneen fudhatte Oromoo illee fudhatte amma Keenyaa keessa jiraachuun Somaalee jiraachuun Oromiyaa jiraachuun kukkutanii ulee adda addaa amma Tigraay fi Amaara keessa Maalii keessa ulee adda addaatiif faca'ee Oromoon jiraachuun kunneen wanti inni sirna mul'isu biyyitii humnaan asii haga achii tiyyaa argite jedhanii humnaan irra ta'an mootummoonni akkasii filmaata maqamaaf godhan addunyaa gargaarsa addunyaa kanaaf waan adda addaa argachuu godhan malee takkumaa isaan manni murtii isaanii manni filmaannin maaliin kunniin maqamaaf shoo akka cidha jechuudha. Cidharratti nama waan sana foon dhaabanne jaala godhataniituma waan kana geeggeeffatanii akkuma sisteema Itoophiyaa kana jechuudha. Nama yeroo filmaanni ga'u
aswaamanii filmaata jira qaaqaa maali jedhanii ciiniyoo dhumateen booda isaan bakka ofii qabatanii warri kuwwaniin galaa jiru. Mootummaan kun addatti maal qaba? Mootummaan humna qaba. Mootummaan humna ofii kanaa fi hariiroo kominikeeshinii miidiyaaf waan adda waraanaaf waan adda addaa to'ateeti mootummoota biraa waliin akkasitti daldalli biyya takkaati biyya takkaa wal keessa deemaa jechuudha. Nu amma Oromoon biyyan qabna biyyi teenya Oromiyaa mootummaa kennan qabna. Mootummaa dhabuun ammoo warri maqaa sanii waaman martu addunyaa tana keessatti gatii akka hin qabne dhooqa. Maaliif namummaan kan kee ka ol ka'u biyyaan mootummaa yoo qabaatte wali yoo mootummaa hin qabaanne atini nama biraati si qaxarata eessallee yoo jiraatte atini nama biraati hojjettaa jechuudha. Ulema feete yoo jiraat yoo daldala waan xixiqqaa wayii banatte malee atini hennaa maraa namni sa'a barbaade ofi eda'eet sa'a barbaade ari'u taata. Beekaa feete taate hayyuu feete saayintistii feete waan feete ta'eeti nama bakka itti galu hin qabne atini yoo mootummaa kee hin qabaanne nama bakka itti galu hin qabne bakka nama hennaa maraa shoraa jira nama hulee tokkicha itikaa hin qabne maaliif biyyan ta'een qabamteetti biyya biraa jirta biyya jirtu sanitti illee isaa dhufte siin jedhani achi deebuun dandeettu maaliif warra kan kee warra qabeeru saniin gadoo walitti qabdaa mootummaan sun mootummaa uummata kan kee waan miidhaan biyya deebitee hin dandeettu. Kanaaf hennaa maraa rakkoo qabaattaa jechuudha. Kanaaf biyya qabaattee mootummaa dhabuu hin dandeetta. Ayyaa akkasoo ta'e warri biyya qabu garuu mootummaa hin qabne maal gochuu danda'a? Warri biyya qabu yoo biyyittii isaanii sun akka hin tuqamne godhan akka kun amma maaster pilaanii kana jecha. Maaliif Oromiyaa bakka lama uduu kutani biyya waan jedhuun dhabna fila. Amma gaafa biyya dhabdee mootummaa dhabde already akka sabaatti atinuu baduu deemu. Maaliif nama adda addaati adda si qoodateeti silaa akkaataa jecha. Oromoo kana fudhataniiti ulee adda addaatiin laakkaatanii ati saba biraa keessatti wanna taataa jechuudha maaliif biyya waan hin qabne. Kanaaf hojii akkasitti mormanii biitti sun akka bakka lamatti Oromiyaan akka bakka lamatti hin cabne dhoogguun suni hoomland Oromiyaan akka jiraattu godhanii jechuudha. Isteejiin itti aanu Oromiyaan mootummaa ofii akka qabaattu godhu mootummaa ofii akka qabaattu yoo goote yoo Oromiyaan bilisa taate den eenyuun waliin jiraanna achiin booda murteeffa. Amma namni garba ta'e tokko warra atinuu garbaa miti atinuu namaa miti siin jedhu bira dhaqxeet walii waa hojjennu hin jedhu jechuun fayyaa hin qabaanne malee walii waa hojjennu hin jedhu. Qaxaramuu gaafachuu hin dandeessu. Hojii naa kennaa hojii barbaada jeneraal na godha election boardii na godha pirezidaantii na godha maalii na godha jettee makiinaa mishaa mana bareedaa keessa namoota addunyaa kanniin irraa isaan bakka buuteet nama salaamata fuutee waan isaan godhisin jedhan sanniin godhu hojii appilaayii godhuu hin dandeetta. Akkuma nama biyya faranjiitii hojii appilaayii goone hojii argannee waan wayii irraa fudhannee maatii kennaaf saba keenyallee ittiin gargaaru kan waa akkasii gaafachuu hin dandeetta. Garuu maqaa kan keetitu humna hin qabne maqaan kan kee waan humna hin qabneef atini eessattillee homaayyuu miti. Ati gaafni ati nama taatu gaafa biyya kan kee irratti abbaa taatee jechuudha. Gaafsani addunyaan tunillee deebiteet si olii hiriiroo. Warri ala jiru kun illee be jiruu isaan gatii isaan jijjiirama. Amma nu martinuu gatiin kennan jijjiirama. Gaafa amma Oromoon biyya ofiirra abbaa ta'e eessallee yoo jiraatte sisteema mootummaa biyya keessa jirtu san keessa seenta. Kaamma maaliif waraqaan afaan keenyaaf wanti akkanaa jijjiiramuu qabee waan xixiqqaa kanneen gaafattuu miti waan gugurdaa kanneen seenuu dandeettaa jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaa biyya qabaattee namni biraa biyya hankee harkaa qabaate biyya hankee irraa nama biraatti ittiin bula ati ammoo biyya sababa biyya kan keetii namni kan kee sirraa dhumuu sirraa ajjeefamuu qeerraa baqachuun rakkoo biyya qabaachuun sun rakkoo iyyuu sitti ta'a jechuudha. Amma waan amma biyya qabnannaa jedhamu maal fa'aa qabna jechuudha amma akka hiikaatti yoo caccabsinee ilaalla. Amma biyya qabna yeroo jettu bakka namni biraa kiyya hin jenne nama biyya jechuun teessoo kiyya jaatta bakka itti na beekanii bakka dhurri kiyyatti awwaalame bakka irraa dhufe bakka anafaa ambee koo dubbadhe akka keessummaatitti hin laallamne bakka sirba kiyya akka barbaade yoo sirbe uffata kiyya akka barbaade yoo uffadhe nyaata kiyya akka barbaade nyaadhe nama kiyya akka ofii barbaadu awwaaladhe bakka barbaade awwaalachuu danda'u cidha bakka barbaade godhachuu danda'u lafa tiyya qotachuu danda'u nyaachuu danda'u itti barachuu danda'u bakka namni itti na beeku bakkaan keessummaatti hin taane kun ammoo biyya wanti si jechisiisu lafti sunillee amma lafa yeroo jettu aadaan kan kee kun akka ati jirtu kun lafa san ittillee hidhaaba amma loon tissuu haa ta'u nyaata ati nyaataa guddatte haa ta'u sirba ati dhagaa guddatte haa ta'u simbiraati argite busaayaa ati argituuf laga yaa'u kanaa fi maaliin kunniin cuftu isaan ijaaramteetta yeroo maqaan kan kee dhaamu amma dhaaba saawus hin jaane dhaaba isaan kunniin waa hedduu wal fakkaata lafa san waan achi jiru kanaaf maali attachment qabra waa atini
itti hidhamtu jechuudha. Waan jiruun kan kee itti hidhamu. Yoo maqaan kan kee dhaamu, yoo maqaan kan kee ka'u, yoo jiruun kan kee ka'u bakka ati dhaqxee itti galtu jechuudha. Kanaaf biyya yeroo isin nyaanne sitti tola. Maaliif bakka atiin itti boqattu jechuudha. Kanaaf amma yeroo waa biyya keenyaa yaannu hin boqanna. Yeroo amma nama keenya ajjeesanii fidhanii fi maal ta'anii bilisummaa dhabuu kanarraa wararra malee amma yeroo deebilee qeetti dhalanne sanii nu deebisanii ijoollee waliin guddanne sanii nu fidani. Daa'immoota jaarsi kunillee itti tolee guyyaa halkan san gammadee guyyaa akkasii akka itti deebuufu maa akkanaa kanneen fayyadee si gaafatan namni maaliif bakka atiin nagaatti argattu. Qophiin kun hin xumuramne dhaggeeffattoota keenya. Kutaa xumuraaf isa sadaffaa immoo sanbata dhufu qophii kaayyoo keessatti qabannee dhiyaannaa hagasitti nagaadhaan nu tura.